bulchiinsa magaalaa Adaamaatti torbeen agarsiisa egzibishinii daldalaa gaggeeffamuu eegale. Torbeen kun oomishaa fi oomishtummaan agarsiisaaf kan dhiyaatu yoo ta'u, bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi godinni Shawaa Bahaa agarsiisa daldalaa kan qopheessanidha. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Xiiloo Dugdaa magaalli Adaamaa oomishaalee qonnaa, industirii fi oomishaalee seektaroota biroon oomishaman akkasumas kuduraa fi muduraa hedduun bal'inaan keessatti oomishaman ta'uu ibsaniiru. Baay'ina daldalaa naannoo 40 ol kan ta'u akka magaalichaatti jiru keessaa dhaabbileen industirii adda addaa gabaa biyya alaaf dhiyeessaa akka jiran himaniiru. Tokkoffaarratti akkuma beekamu magaalaan Adaamaa sosochii diinagdee gurguddaa kan keessatti gaggeeffamu. Qixa kanaan oomishaaleen qonnaa akkasumas oomishaaleen industirii fi oomishaaleen seektaroota birootiin oomishaman hedduun isaanii kan bal'inaan keessatti socho'anidha. Oomishaan keenya yeroo oomisha isaa itti gurguratu sonatti dabalee gabaa biyya keessatiif itti dhiyeessu waan ta'eef carraan inni uummata keenya oomishaalee adda addaa irratti bobba'aniif oomishu guddaadha. Itti dabaluunis obbo Xiiloon waggoottan 5 darbanii as oomishni biyya keessaa dabaluu eeranii wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf oomishaalee biyya alaatii galan kan biyya keessaan bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Oomishuu qofa osoo hin taane gabaaf dhiyeessuun akkasumas gabaa tasgabbeessuu keessatti shoora olaanaa akka qabuu fi of beeksisuu keessattis gahee olaanaa qaba jedhan. Waggoottan 4-5 darban kanatti oomishtummaan biyya keessaa baay'ee dabaleera. Isa kanaan biyya alaatti as galchurra oomishaalee biyya alaatti as galan bakka buusuuf oomishamaa jira. Fakkeenyuma kaasuudhaaf oomisha qamadii duraan biyya alaatti galu yeroo ammaa kana Itoophiyaan dhaabdee biyya keessatti oomishuudhaan wabii nyaataa mirkaneessuuf yeroo itti socho'aa jirtudha. Oomishaalee birootis sirriitti karaa bal'ina qabuun oomishamee sadarkaa oomisha biyya keessaa bakka buusurra darbee ittiin nyaatanis ittiin of danda'uutinis deemamaa jira waan ta'eef gurguruun qofa osoo hin taane immoo oomishni keenya numaan akka bitamu karaa baay'ee fooyyee ta'een oomishaaleen oomishamaa kan jiran waan ta'eef oomishaaleen kun bal'inaan akka beekaman akka bitaman yaadamee kan hojjetamaa jirudha. Qaamoleen oomishaa fi oomishtummaa isaanii dhiyeessan tokko tokko yaada raadiyoo Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin oomishni isaan dhiyeessan qaala'insa gabaa kan hir'isu ta'uu himanii qaamolee biroo irraas muuxannoo akka wal jijjiiran kan isaan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Yuuniin akka beekamu yuuniin walaalee hojii gamtaa bu'uurumarraa ka'ee kan dhaabbatee gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. Karaa baazarii kanaanis akka beekamu yuuniin waldaa hojii gamtaa erar gahee isaas ba'aa jira asirraan ilaallachuudha. Akkamitti hojjetanii oomisha waldaaleen oomishan isaan irraa sassaabuudhaan karaa baazarii kanaan gatii madaalaa ta'een uummataaf dhiyeessaa jirra jechuudha. Wayyaa kanneen adda addaa diizaayinii adda addaa kan akka kaabbaa kanneen akka tiisheertii kanneen kan waan jijjiiru kana qorii mikaan kanneen kana qabannee dhufu. Agarsiisni kunis guyyoota 3 kan itti fufu ta'us ibsamee jira.